Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Boolee konferensii kenna tajaajila iddoo tokko tajaajilaa fi tajaajilamaa gaggeesse. Kaayoon konferensichaa hojiilee bara 2018 keessatti kenna tajaajilaa milkeessuuf hojjetameen ciminaalee fi hanqinaalee adda baasuun hanqinaalee irratti karoorfachuu akka ta'e ibsame. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa haasawa baniinsaa taasisaniin rakkoolee bulchiinsa gaarii hiikuuf mootummaan jijjiiramaa ifaajee hedduu keessa darbuun tajaajilamaa fi tajaajilaa gidduutti hariiroo gaarii uumuuf wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko masoob uumuun hojii hojjetameen jijjiiramni akka dhufe himan. Akkuma beekamu rakkoowwan bulchiinsa gaarii hiikuudhaaf paartiin mootummaan karaa guutuu ta'een harka isaa bal'ifatee guyyaadhaa guyyaatti hoggaadhaa hoggaatti hoggootaan darban kana keessatti ifaajee guddaa keessa dabarree as keenya jecha. Rakkoowwan keenya hiiknee diinagdee keenya ariifachiisuudhaaf rakkoon keessoo keenyaa sirriitti hiikachuu qabaa jedhamee akka paartiitti akka mootummaatitti akka mootummaa jijjiiramaatitti kallattiiwwan tarsiimoo akkasumas immoo inisheetivii masoob jiru kana bocee raatee gadi dabarsee jiraachaa. Akka kutaa magaalaa Booleetti rakkoolee gama bulchiinsa gaarii fi kanneen birootiin jiran wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkootiin hiikachuu akka danda'ame kan ibsan obbo Bariisoon kana hojjechuu danda'uu keenyan bu'aan barbaadamuu dhufee jira waan ta'eef ifaajeen keessan kutaa magaalaa gara fuulduraatti akka dhufu taasiseetii jira jedhu. Ifaajeen isin ifaajjan tokko keessaa abbaan dhimmaa dhufee tajaajila akka argatu rakkoowwan bulchiinsa gaarii kutaa magaalaa keessatti hiikachaa dhufeen kutaan magaalaa kun gara fuulduraatti akka dhufu taasifamee jiraachaa. Kanarraa kaasee wanni sirriitti ammas laalnurra jiru sagantaan kun sagantaa guyyaa har'aa konferensii masoob kenna tajaajila iddoo tokkootiin karaa guutuu ta'een akka dhiyaatu konferensiin tajaajilamaa asitti bakka tokkotti akka dhiyaatuu fi maamillis ogeessis karaa guutuu ta'een akkamitti wal geggeessaa turree waan jiru kana konferensii geggeessinaa jecha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa kutaa magaalaa Boolee obbo Asnaaqaa Katamaa gabaasa kenna tajaajila iddoo tokkootiin raawwatame keessatti meeshaaleen riifoormii qindaa'an jiraachuu kenna tajaajilaatiin jijjiiramni jiraachuu haala mijataa uumuu danda'uu fi kanneen biroo akka ciminaatti ibsaniiru. Abbaan dhimmaa mirgaa fi dirqama isaa sirnaan beekuu dhabuu hanqina humna namaa fi meeshaalee jiraachuu ciccitiinsi neetwoorkii jiraachuu fi kanneen biroo immoo akka hanqinaatti ibsan. Tajaajilamtootni gama isaaniin yaada fi gaafilee qabaniin tajaajilli iddoo tokkoo kennamaa jiruun yeroo baasii fi humna nuuf qusachuu danda'uu isaatiin fayyadamaa taanee jirra jechuun rakkooleen gama dhimma lafaatiin jiru deddeebii qaba jechuun yaada qaban ibsan. Barana haa ta'uuti akka gaariitti tajaajilamni akka gaarii kennamaa ture. Diqqoo wanni jirtu waa'ee kaartaa lafa kennaa san nu waliin rakkataa nu waliin deebii gara mootummaa isinii gaafannaa jedhee. Tajaajiltoonnis gama isaaniin kenna tajaajila iddoo tokkootiin faddaaltotaa fi daldaaltota rakkoo uumaa turan hambisuun danda'amee akka jiru ibsuun kana caalaa hojjechuuf cimuu qabna jechuun yaada qaban ibsan. Iddoo faddaaltonni fi daldaaltonni nama akka baheen galle itti taasisaa ture jechuudha. Har'a hooggansi Boolee kana cabsee jechuudha. Kan akkanumatti ka cabee miti jechuudha. Dabalataan ammoo tajaajilli iddoo tokkoo kun yookaan masoob kun yeroo ammaan tana caalmatti wanti fooyyesse jira jechuudha. Caalmatti uummanni keenya karaa tasgabbii qabuun odoo dallaalli kanarraa hin xalaafne tajaajila akka argatu taasiseera jechuudha. Hojii raawwachiisaa dabalatee koreen qindeessituus dabalatee akkaataa isaan deeggarsa nu godhaniin akkaataa isaan hordoffii nu taasisanii kallattii nu kennameen kenni tajaajilaa keenya akkaataa iftoomina qulqullina saffisa akka qabu taasifamaa jira jechuudha. Hojii gaggeessaa wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo masoob Adaamaa obbo Makuraa Dinquu konferensii gaggeeffame irratti argamuun akka jedhanitti tajaajilaan abbaa dhimmaa sanada guutatee dhufuu akka qabu tajaajila damee fi magaalatti kennamu adda baasuun tajaajila kennuu akka qaban ibsan. Akka mootummaatitti nu dirqama uummata kana tajaajiluu qabna. Abbaan dhimmaa immoo dirqamni inni wiirtuu keessatti bahuu qabu maa inni kan jiru kaataaloogii taa'e irratti yookaan immoo yaa'insa hojii taa'e irratti adda ba'ee jira waan ta'eef sanada guuttatee dhufuu qabu guuttatee dhufuutu irra jiraata. ID ta'uu danda'a, kooppii ta'uu danda'a, waan baay'ee dhimmoota ijaarsa wajjiniin wal qabatan construction material wajjiniin wal qabatan waan baay'eetu jira. Isa
leenjii keessatti irra deemnee isin kennuu hin dandeenye waan ta'eef garuuyyuu immoo kana qabsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a waan ta'eef kana yoo ilaalle. Tajaajiloota sadarkaa dameetti kennaman maal fa'aa kan jiru kanas sirriitti hubachiisutu nurra jiraata. Tajaajilamaan haala yeroo beekuun tajaajila argachuu qaba kan jedhan obbo Makuraan hoggansii fi ogeessi qajeelfamootaan hogganamuun abbaa dhimmaa harka ilaaluu dhiisee haqaan tajaajiluu akka qaban dhaaman. Dhimmoota ogeeyyii yookaan immoo hoggansa biratti asirratti nurra jiraatu abbaa dhimmaa ifachuun jira ammas. Amma abbaa dhimmaa ifachuun farrajuun immeejii aanaa keenya balleessitee jirtaa maaliif kutaa magaalaa deemtaa maaliif magaalaa deemtaa jedhamee akkaataan ogeeyyii tokko tokko biratti ispeeshaalii itti ka'u jira waan ta'eef kun kompiliitilii sirraa'utu irra jiraata.